Reekeen ammayyuu jijjiiramne isuma jalqabnetti jirra. Dubbisuudhaa fi tokko lama sadi. Amma iddootti isiniifan deebisa. Ameen. Akkuma yaadattan egaa eengadda yaadattu eengadda maalinni maaltu badee wanti baderraa akka inni wanni sun baduuf immoo sababa maaltu ta'ee isa jedhu toora galfannee ilaallachaa dhufne. Waaqayyo waarifate malee waan tokko iddoodhaan fuudhu. Waaqayyo yoo gadde malee waan tokko iddoodhaatiin fuudhu. Maaltu Waaqayyo rifachiise laata isa jedhu macaafa qulqulluu keessaa duubatti deebinee wanna afur ilaalle. Inni jalqabaan ija jabummaati aggreeshinii sabichi mana Waaqayyo keessatti hojjetu. Inni lammaffaan bineensummaadha. Bineensaatiif mana qulqullummaa keessatti bineensa dhaqanii bineensa fuuldura dhaabatanii bineensaaf sagadu. Spirit of animalism jenne namni bineensatti geeddaramu namni bineensatti associate of gochuu bineensummaa bara sanaa jennee walii wajjin laalle. Sadaffaa irratti captivity booji'amuudha. Dubartoonni waaqa tolfamaatti muuziitii fi utuu isaan boonii natti argisiisa jedha Hisqeel. Utuu kee jiranii booji'amu Yerusaalem keessa ta'anii Baabilooniif booji'amu mana keessa otoo jiranii bakkeedhaaf booji'amu isa kana walii wajjin hin ilaalle. Inni arfaffaa walii wajjin ilaalle immoo gantummaadha. Namoota 25 kan ta'an fuula isaanii biiftuutti garagalchanii dugda isaanii gara Waaqayyoo gara mana qulqullummaatti garagalchanii biiftuudhaaf otoo qoommaaniin argee jira sagalee Waaqayyoo. Argitaa Hisqeel laan jedha Hisqeel. Isaan kun immoo namoonni 24 luboota inni itti aansee jiru hangafa lubaadha. 25 mana Waaqayyoo keessa dhaabatanii warra Waaqayyootti dugda garagalchan. Kun Waaqayyoon rifachiisu yoo ta'e kamtu rifachiisa jennee walii wajjin laalle. Sababii kanarraa kan ka'e murtoo Waaqayyoo jira jenne. Murtoo Waaqayyoo inni jalqabaa Waaqayyo maal jedhee ejjennoo isaa ibsee jenne. Kuni wanna isaan ejjetaa jiran kuni wanna salphaadhaa yaa Hisqeel. Yaa mucaa namaa jedhee Waaqayyo yeroo inni argiu godhu Hisqeel wajjiniitiin argina. Kanaaf Waaqayyo ejjennoo isaa ibse. Divine silence overii godhe jechuudha. Hin dubbate Waaqayyo ejjennoo isaa ibse. Lammaffaa irratti ulfinni Waaqayyo bakka jiru ka'e. Sadaffaa irratti ulfinni Waaqayyo dhufee balbala irra dhaabate. Arfaffaa irratti magaalittii fi mana qulqullummaa gadhiisee dhaqee tulluurra buufatee jira. So rifachuun Waaqayyo murtoo Waaqayyo fulfile isa kana walii wajjin laalleerra. Erga Waaqayyo ba'ee booddee immoo maaltu ta'a isa jedhu walii wajjin laalle. Erga Waaqayyo ba'ee booddee immoo maaltu ta'a lafarratti inni jedhu naasuu fi sodaaf naasuutu lafa guuta jenne. Buddeen isaanii naasuudhaan bishaan isaanii sodaadhaati buddeen isaanii sodaadhaan bishaan isaanii naasuudhaan dhuguu jedha. Kanaatiif everywhere bakka kamittuu lafa kamittuu sodaan nama weerara. Epidemiikii bara tokko akka dhukkubaa biyya weerara. Xinnaaf guddaan beekaa wallaalaan hunduu hin sodaata. Sodaan biyyatti nirma gaafa Waaqayyo dippaarti godhuu jenne tokko. Lammaffaan gaagama waliigalaatu dhufaa jenneerra. Gaagama waliigalaa inni namoota biraa namoota beekamoo biraa gorsin jiru. Warra abbaa seeraa biraa gorsin jiru. Raajota biraa gorsin jiru. Sagaleen hin jiru. Luboota biraa homtu hin jiru. So namni hunduu wal qixa ta'a. Kanaaf hunduu naannee fajajaateeti wal qixxaatee fala dhabee olii gad horii naannaa. Kanaaf gaagama waliigalaatu biyyatti dhufa jenne walii wajjiniin ilaalle. Inni sadaffaan immoo kadhanni ofii malee kan nama biraa bara nama gargaarre ta'a. Barra akkasii kuni kadhanni nama gara biraa nama gargaaru abbaa ofiitu ofii isaatiif kadhata. Kanaaf maal jedhe Waaqayyo Daani'el illee Iyyoob illee Nuh illee bara kana keessa utuu jiraatanii kadhannaa isaaniitiin mataa isaanii qofaa oolchuu danda'u malee ijoollee isaanii maatii isaanii oolchuu hin danda'ani jedhe Waaqayyo. Daani'el inni dhibaartotaaf kadhate akka isaanii dhumne godhe. Iyyoob inni hiriyoota isaatiif kadhatee oolche. Nuh maatii isaatiif beelladoota lafarraa akka lafarraan duguugamne namni kadhatee oolche. Har'a otoo lubbuudhaan jiratee jedhe Waaqayyo ofii isaanii qofaa oolchuu danda'u malee namoota gara biraa oolchuu hin danda'ani isa jedhu. Isaan kun akka wal qabatanii dhufan geeriin biyyatti nimmuun korophisni biyyatti nimmuun awwaanisni biyyatti nimmuun isaan kun hundinuu kana wajjin wal qabatanii akka isaan dhufan walii wajjiniin ilaalla. Erga kana jenneetii booddee immoo haareffama hafuuraatti dhufne. Haareffama hafuuraa keessatti Waaqayyo afuriin immoo akka inni eebba jalqabe walii wajjiniin ilaalle kaleessa. Ergasii booddee naareeshinii sana finnee kakuu haaraa wajjin immoo wal qabsiifne waldaan kiristiyaanaa biyya lafaarratti gaafa hundeeffamte hafuurri qulqulluu waaqarraa gaafa gadi dhufe sadarkaa shaniin akka inni mul'ate walii wajjin laalle. Inni jalqabaa wanna akka ursaa qilleensaa jiru dhaga'ani. Inni lammaffaan immoo wanna akka arraba ibiddaa ijaan argani. Sadaffaan immoo wanni isaan argan kun isaan tokko isaanii irra qubate tuqamanii.
arfaffaan immoo isatu qaban sanaan guutamanii shanaffaan immoo isa guutaman immoo dubbatanii ana kaleessa walii wajjin laala soo eebbi karaa fura qulqulluu dhufu waldaan kiristaanaa kan ishee wajjin alatte shaakalli ishee isa kana isa jedhu walii wajjin laalle soo eebbi waaqayyoo inni waldaadhaaf kakuudhaan waaqayyoo galee waldaan kiristaanaa wajjin alatte isa kana amma har'a kan walii wajjiniin ilaallu eebba karaa akka Yesuus Kiristoos dhufu walii wajjiniin ilaalla eebba karaa Kiristoos dhufu walii wajjiniin ilaalla Maatiyos 2:11 irratti akkas jedha saba waaqayyoo Maatiyos 2:11 irratti manichatti lixanii mucicha haadha isaa Maariyaa wajjin argatanii lafatti gadi gombifamanii isaaf sagadan qorxii isaanis bananii warqee ixaanaaf qumbii harka fuudhaa kennanii jedha harka fuudhaa kennanii eeyyen Maariyaamii fi Yoosef Yesuus Kiristoos Maariyaam Yesuusin garaatti baattee kiiloomeetira 145 Naazreetiitii kaanii gara Beetlehem dhufaniiru galmaa'uudhaaf seenaan isaa dheeraadha sinsa kana beektu amma erga Yerusaalemiin ga'anii erga Beetlehemiin ga'anii booda immoo mucaa kana mucaa Yesuus Kiristoos mucaa ishee yeroo deessutti dallaa horii keessatti mana hin arganne Yerusaalemiin mana hin qabduufi ture afaan Ingiliffaan isaa akkas jedha no room for them jedha no room for them jechuun Beetlehemiin namoota keessummootaadhaatiif ruumii qabdi Yesuusiif garuu ruumii qabdu Yesuusiif tiibishaatiif ruumii qabdu keessummoota warra dhiyoof ruumii qabdi warra fagoof ruumii qabdi warra firaan qabataniif ruumii qabdi warra dafanii collee ta'anii dafanii qabataniif ruumii qabdi Yesuusiitiif tiibii Yesuus duukaa jiraniif garuu Beetlehem ruumii qabdu ruumii qabdu Beetlehem I wish utuun joka kana irratti dhaabadhee dubbadhee yeroo dheeraa fudhachuu danda'a jedhee yaada Yesuusiif ruumii dhabu magala Yesuusiif ruumii hin qabne hawaasa Yesuusiif ruumii hin qabne saba Yesuusiif ruumii hin qabne waan gara biraadhaaf ruumii qaba ispeesii qaba bal'aa qaba Yesuusiif garuu ruumii hin qabu waan baay'ee keessumsiisa Yesuusiif ruumii hin qabu no room for them inni jedhu kuni har'allee addunyaa kana irratti aktiiviidha biyyi lafaa waan baay'eef ruumii qabdi falaasamaaf ruumii qabdi beekumsaaf ruumii qabdi qabeenyaaf ruumii qabdi sobaaf ruumii qabdi jallinaaf ruumii qabdi Yesuusiif garuu ruumii hin qabdu ruumii hin qabdu Yesuusiif garuu kan sini bugaa amma warri ba'a biiftuudhaa dhufan kun isa kana keessaa nan ba'a Maariyaamiif Yoosefiin barbaacha yeroo dhufanitti iddoo isaan jiranitti imagine iddoo isaan jiranitti akkaataa isaan harkatti dhufan beektu barbaadanii dhufanii ittan deebi'a booddee iddoo isaan jiranitti dhufanii kennaa isaanii kennani amma kennaan isaan kennan kun Yesuusiif yoo jenne Yesuustu warqeetti fayyadama miti Yesuustu ixaanatti fayyadama miti Yesuustu qumbiitti fayyadama miti sababii Yesuus Kiristoos eebba Yesuus Kiristoosiif dhufe ulfina Yesuus Kiristoosiif dhufe warra Yesuus Kiristoos wajjin jiratu eebba sana hirmaata Ameen warqeen kan Yesuus miti warqeen ixaanni kan Yesuus miti qumbiin kan Yesuus miti Maariyaamii fi Yooseftu itti fayyadama sababii Yesuus Kiristoos warqee dhufaa jira sababii Yesuus Kiristoos ixaanni karbee dhufaati jira hiikni isaanii maalidha achi keessan galu inni yeroo biraa ta'uu danda'a yookiin isin gama keessanii dhaqaatii qoradhaa dhufanii iddoo isaan jiranitti kennanii fi baadiraashaachoo iddoo isaan jiranitti adiraashaa isaaniitti waan tokko nu badhe ተመላሽ ፖስታ እንጂ ተመላሽ በርግድ የለም አሜን አድራሻ ደቤ ከንደዱ ፖስታ ደመለ ኤቢ አድራሻ ደቤ እንደዱ አሜን ኢኒ ሲባል ሲባጀጀመ ለማት ይርቱ ትሩባ አሜን አሜን አጀብ አዎ ተመላሽ ፖስታ እንጂ ተመላሽ በረከት የለም አሜን ናናቤ ዶሳን ጅረናና ቤ ዶሸን ጅርቱና ቤ ገኔ ኤቢ ደሬ እንጀሩ Postaan deebi'uu danda'a adreessi waan geeddaramee and so forth amma garuu iddoo isaan jiranitti maqaa waaqayyoo eebbifamu mee walii wajjin laalla eebba biyya fagootii ka'ee dhufu eebba yeroo deemaa eebba yeroo dheeraa deemee biyya fagoodhaa dhufu lakkas jedha nuyi urjii isaa ba'a biiftuutii arginee isaaf sagaduu dhufneerra jedhani ba'a biiftuutii jechuun yoo xinnaatee jarri kun gara Baabiloon fagorraa kaawwan jedhamuutii fi
diistaansii kiiloomeetira 2,700 deeman. Eebba kana baatanii diistaansii kiiloomeetira 2,700 deeman. Ka'umsi jara kana biyya Baabiloon. Biyya Baabiloonii ka'anii dhufanii Yerusaalem ga'uudhaaf immoo Izraan fa'aa ji'a 4 deemani. Deemsa eebba ji'a 4 karaarra ture. Eebba ji'a 4 karaarra ture. Erga manaa ba'ee bubbuleera. Ji'a 4 karaa deemu. Indaa'u salphaa isinitti fakkaatiin karaan Baabiloonii ka'anii dhufanii Yerusaalemiin ga'an deemsa ji'a 4. warri kun garuu ji'a 4 deemanii adraashaa Yesuus Kiristoos jiru Maariyaamii fi Yoosef jiranitti ji'a 4 booddee dhufanii ga'ani. Yoo tureyyuu eebbi Waaqayyoo otoo nu biraan gahin hin deebi'u. Ameen. Ameen. Eeyyee ka'eera bubbuleera erga jalqabee Waaqayyoo erga beellamatee Waaqayyoo yoo ji'a tokko darbeeyyuu yoo ji'a 2 darbeeyyuu yoo ji'a 3 darbeeyyuu inufa. Amen. Eebbi Waaqayyoo inufa. Amma siniif nan deebisa yeroo jedhu Waaqayyoo already murteesseera. Already kallattii kaa'eera. Already akshinii fudhateera Waaqayyoo. Yoo nan gaafatina otoo sin gahin garuu nafu karaatti. Eebbi gachiitii kee otoo sin gahin karaatti nafu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni mootii Yihuudaa ta'ee dhalate eessa jira? Nu urjiisaa biiftuutii argine isaaf sagaduu dhufneerra jedhanii gara isaa dhufanii jira. Eeyyee karaa hamma kana deemanii gara Yesuus gara Yerusaalem dhufanii. Yaa firoottan koo Waaqayyo waan isinii beellamate otoo isiniin biraan gahin karaatti nambisu. Maqaa Waaqayyoo maal haa ta'u? Akkas jedha namni Waaqayyo waan inni qocaadhaaf kaa'ee culullee. Ameen. Lammaffaan eebba mana namaatti harka namaa ga'u. Eebba mana namaatti harka namaa ga'u. Baallubbeet beet የሚመጣ በረከት maatii lixanittis mucicha manatti lixanii mucicha haadha isaa Maariyaam wajjiniin arganii mucaan dallaa loonii keessatti dhalate yaadattu. Mucaan dallaa loonii keessatti dhalate amma dallaa loonii keessa hin jiru. Sababiin isaa ji'a 4 waldaan dallaa loonii keessa ciisan. Beeku sinita kan dallaatti dhaqee mucaa argate tiksitoota malee warra baabiiftuudhaan dhufan miti. Warri baabiiftuudhaan dhufan ji'a 4 booddee kan isaan ga'an. Kanaatiin mucaan ji'a 4 amma ji'a 4tti waldaa keessa dallaa keessa ciisan miti. Warri dallaa keessatti argatan tiksitootadha. Warri kun dhufanii manatti argatan. Akkamittiin manicha baranii eebbi Waaqayyo biraa dhufu amma sinitti himaa mana wallaalu. Eebbi Waaqayyo biraa dhufu maaliin wallaalu? Mana wallaalu. Addaanshaa yoo jijjiirratte Norway yoo Londoniin galte Londonumatti dhufa malee Norway hin barbaadu mandara keessa. Yoo Londonii kaatee USA galte achuma USAtti dhufa malee USA mandara keessa London mandara keessa hin barbaadu Waaqayyo. Kana baallubbeet addaanshaa nu mata baallubbeet bee mana nuyi keessa jirrutti kallattiidhaan dhufa eebbi Waaqayyo. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Achitti dhufanii isa argatanii jedhan. Sadaffaan eebba qorxii ulfina keessa በከበረ ሳጥን ውስጥ ያለ በረከት qorxii isaanii bananii warqee isaanii fi qumbii harkaa fuudhaa kennanii fi jedhama. Maariyaamiif Yoosef kana quban qaban. Qorxiin ashagamuusaa maayinni saamsamee Yesuus bira yoo ga'e malee hin banamu jedhamee የታሸገ ስጦታ ጠቀለለሜ isaaniif akka inni karaarra jiru Maariyaamiif Yoosef quban qaban. ግን በሳጥን የታሸገ በረከት እየመጣ ኤብቢ Waaqayyo ሳንዱቃ keessatti qadaadameeru karaarra jira. Ameen. Ela engaddan ulfaata lallaba isinitti lallabu miti inni kun salphaa ta'e isiniif haasa'udha. Waa'ee bineensummaa waa'ee maalummaa isinitti ulfaata miti ela ammoo saaxiniidhaan murtaa. ሳጥኖቻቸውን ከፍተው ሲብራት ሳቀማ ነገር ብራን ካራት ሳብ ሲብራገ ሳቀ Waaqayyo ሳጥኒ ሳኒ ዮኪን ሳንዱቀ ሳኒ በነኒ ጀራ Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Jarreen eebba kana baatanii karaa dheeraa deemanii dhufanii attamitti mana isaan jiranitti argatanii
GPS